Hey, nagaan siif haa ta'u. Mee gaaffii kana sii gaafadha. Gaaffii kana naaf deebisi. Mushirrichi Iyesuus Kiristoos har'a dhufee boru dhufee beektaa? Lakki hin beeku. Ishii har'a duute boru duute yoom akka duutu guyyaa ati duutu mee beektaaree? Hin beeku. Eega soomaarree guyyaa ati dachee kanarraa itti godaantu erga hin beekne, guyyaa itti mushirrichis dhufee si fudhatu erga hin beekne, maarree yeroo hundumayyuu qophaa'oo taa'iitii mushirricha eeggadhu, mushirrichis dhufeetiin si fudhata. Iyesuus Kiristoos hin dhufaa. Kanaafiyyuu osoo yaada garaa hin geeddaratin akka Iyesuus Kiristoos sitti hin dhufne, kanaafiyyuu osooti jireenya biyya lafaa keessa jiraattuti lubbuu fi foon kee akka gargar hin baane qophaa'aa taatetii yoo duute jireenya bara baraa argatta. Garuu osoo jireenya biyya lafaa keessa deddeebi'aatii jirtu tasa yoo duute garuu firdii bara baraatuun sirratti faradama, gara si'oolitti gadi darbatamta. Kanaafiyyuu yeroo hundumayyuu qophaa'oo taa'iitii Iyesuus Kiristoos eeggadhu. Dhaamsi kun dhaamsa isa cimaadha.